Harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota qabduu tiivii hundumaaf oduu tibba kanaa miidiyaa hawaasaa irra olii gadi adeemtu tokko qabadhee isiniif dhiyaadha. Amma xumura qophii kootti na hordofaa jechuun hawwii koodha. Hangaa olaanaan mootummaa Ikwaatooriyaal Giinii dubartoota lakkoofsan hedduu ta'an waliin ejjeera yookaan sagaagaleera jedhamee tibba kanaa yoo dubbii miidiyaa hawaasummaa ta'eera. Kana hordofuun aangoo isaarraa akka ari'amu ta'eera. Namni gaa'ela qabuu fi abbaa ijoollee ta'ee maqaansaa Bilxaazaar Ebaang jedhamu kuni ministeera maallaqaa Ikwaatooriyaal Giinii keessatti hangaa olaanaa kan ture yoo ta'u, waajjira keessatti dubartoota garaagaraa hedduu waliin osoo walqunnamtii raawwatu viidiyoo agarsiisan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamaniiru. Viidiyoo saalqunnamtii namni kun yeroo dubartoota garaagaraa waliin taasisutti waraabaman Ikwaatooriyaal Giiniitti alattis miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'uun hordofee pirezidaantiin itti aanaa biyyattii waajjiraalee mootummaa keessatti namoota gocha akkasii kana raawwatanitti irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu ibsuun akeekkachiisa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Bilxaazaar viidiyoowwan saalqunnamtii kunneen osoo ifa hin bahin dura yakka malaammaltummaa shakkamee mana hidhaa Bilaak Biich jedhamu magaalaa guddoo biyyattii walaabuu keessatti argamtutti hidhamee kan jiru yoo ta'u, hanga ammaatti dubartoota hedduu waliin ejjeera jedhamuun ilaalchisee deebii kenne hin qabu. Hangaan kun pirezidaantii biyyattii Teewodiroos Obiyaang Neeguwaam waliin firooma kan qabu ta'ullee viidiyoon kunneen ifa ba'uu hordofee xalayyaa pirezidaantichi mallatteessaniin aangorraa ari'amuun ibsameera. Lammiilee Ikwaatooriyaal Giinii biratti miidhagaa ta'uun isaa kan himamu Bilxaazaar Ebaang Ingongwaa sababa miidhagina isaatiin maqaa masoo beelloo jedhuun beekama. Namni kun dubartoota dhibbaan lakkaa'amanii fi haadhotii warraa aanga'oota waliin osoo saalqunnamtii raawwatu viidiyoon waraabame miidiyaa hawaasaa irratti ifa ba'uun isaanii biyyattii keessatti ijoo dubbii ta'urra darbee mootummaan akeekkachiisa kennurra darbee tarkaanfiiwwan biroollee akka fudhatu taasiseera. Viidiyoowwan kunneen muraasni gocha saalqunnamtii waajjira ministeera maallaqa biyyattii keessatti waraabamedha. Gaariin viidiyoo kun gadhiifamuu fi Bilxaazaar aangoo irraa ari'amuun mootummaa biyyattii pirezidaantii itti aanu ta'uuf aangoo qabaachuu danda'u waliin akka aangoo hin qooddanneef jedhanii kanneen amanan jiru. Abbaan Bilxaazaar Ebaang Ingongwaa waggoota 45f pirezidaantii Ikwaatooriyaal Giinii kan turan maanguddoo Teewodiroos Obiyaang Neeguwaam bakka bu'uu jedhamee eegama ture. Malaammaltummaa fi saalqunnamtii ilma isaa Bilxaazaar irraa kan ka'e amma aangoo ilma pirezidaantii fi itti aanaa pirezidaantii biyyattii Teewodiroos Obiyaang Maanguu harka akka galuuf waan carraa banu fakkaata. Itti aanaan pirezidaantichaa hojjettoonni mootummaa bakka hojiitti itti aanaan pirezidaantichaa hojjettoonni mootummaa bakka hojiitti saalqunnamtii raawwachaa qabaman tarkaanfii fi cimaan akka isaan mudatu akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Itti aanaan pirezidaantii kun hojjetaa mootummaa hojii irratti saalqunnamtii raawwachaa yoo qabame kamiyyuu seera naamusa cabseerraa jechuun hojii irraa akka dhorkamu himaniiru. Manneen murtii fi waajjiraalee ministeerichaa keessattis kaameraan nageenyaa akka kaa'amu ajajeera. Kunis gocha safuu fi seeraan ala ittisuu fi ibsi waajjira itti aanaa pirezidaantichaa irraa bahe akka jedhutti murteen kun kan murtaa'e viidiyoo suuraa biyyattii maqaa balleessii bal'inaan tamsa'uu isaati jedhanii. Maarree dhaggeeffattoota keenya waan na dhaggeeffattaniif kabajamaa ulfaadhaa jecha bara kuni bara ulfaataa fi bara sodaachisaadha. Bara kana waaqayyoon kadhachuu fi sagalee isaa dubbisuun akka sagalee isaatti deddeebi'u yoo hin taane baay'ee ulfaataadha. Kanaaf waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyoon kadhachaa maraanaataa keenya eeggannu jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. An kan oduu kana isiniif dhiyeesse jaalatamaaf kabajamaa qaxalee keessaniif tudha. Waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Ulfaadhaa kabajamaa horaa bulaa deebanaa.